Bismillahirrahmanirrahim. Ayya abbaa Maajid Baagir Baasangii abbaa Booq abbaa Diimaan jedhama. Godina Jimmaa Gibee shanan keessaa ani gommattiin dhaladhe gara 1965 Maayyee keessan dhaladhe. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo jedhamu namni manzuumaa gorsa waa'ee diinii irratti dabarsu kan afaan Oromootiin isin beeka. Seenaadhumti keessan aartii keessatti mee maal fakkaata? Ba'aalii abbaan koo abbaa isaaniirraa fuudhatanii natti dabarsanii ba'aa lama, tokko ba'aa sabummaati, tokko ba'aa amantiiti, ba'aa lachuu ba'aadha. Quuqaa sabummaa kana waan hin qabuufi dhaabaa bilisummaa Oromoo keessa kan inni ture. Egaa bifa walleetiin haa ta'u afuur saalolii kan jedhu namni dhugaadhaa kami kan jedhu hojjeteen ture hin dhiifne egaa. Maaliif jennaan aartiitu nan dhiisuutu man dhiise gungumaa ta'uu ta'a. Kanarraa ka'uudhaani manzuumaa namoota dur walaloo hojjetanii lafa kaaniin hojjedha ture. Har'a afaan Oromoo 31 baaseen jira jechuudha. Gara manzuumaa kanatti gaafa dhuftan immoo jalqaba maal hojjettan mee sana booda'oo akkamittiin itti fufaa deemtan? Amma gaafani dhufee bakka manzuumaa hojjechuu ga'utti nama walaloo barreessu ta'uu koo of hin arganne sagalee Sheek Kadir Gabbaraa kan jedhamu dhaggeeffadhee Rabbi argamaadhaa yoomillee nabamu kan kaatuma jiru haarawan jedhamu abaditti afaadhaa badeef hin argamu ofin dubbataadhaa hawaasaan jiru kamu Khaliqni garaagaraa waatti nakkeeffamu obbaadha inni wayitti naajamu inni tokkichuma qaroon qabu ilaahin astaghfirullah alazim ilaahi kana hojjedhee keessan booda of argadhee ofii kootii baasuu jalqabe gaa jechuudha. Sana booda baay'ee naaf dhaga'ame gaa kan namaa barbaadu dhiisin ofuma kootitti fufee jechuudha. Manzuumaa keessan hedduu isaanii akkan caqasetti dhimmoota diinii islaamummaan alatti illee waa'ee jiruuf jireenya uummata Oromoo ni ibsitu. Kana maalirraa kaatanii gootan mee kana akkamittiin ilaaltu isin? Dhukkuba qoricha utuu qabu dhabee jaalala jireenya takaalee nu qabe kaleessaan garaatti of ta'uun nu dhibe ummata biyya isaa utuu qabu dhabee durollaatti yaa'ee jiraatu ta'aabe roorroon jalaa namni achitti dhaqqabe jireenya sarabamee buqqa'uu jalqabe waan waggoota dheeraa ta'abbate dhabee kan akka raarraana qabe waan dursoo qabu taanaani egaa kana jireenyuma barreessuudha wama hawaasni keenya ta'e barreessuudha edaa hawaasa kanarratti akkanatti jiraada haa jedhanuufani. Hojiiwwan haga ammaatti hojjettan keessaa kan daranuu isin gammachiise kamidha jettu meesin? Miidiyaan biyya keessaa yeroo buqqaatotaa jijjiirama sana keessa namni tokko dhaqee ilaalle hawaasa dhokataa sana baddaa karaa hin qabne aanaa sabweenaa qundhee bakka jedhamtu jechuudha. Sana dhaqee yeroon dhaqee aayyo guddoo mukarra ciibtu kan nama siilaalu hin qabne haadha ilmoo mukarratti deessee ulmaa mukarra kan waan nyaattu hin qabne hoosifatti ulmaa ciibtu hawaasa sana gaafan dhaqee argu anaaf akka tokkoffaati.